Asham. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن عندي كيسنو. بقنا جان دفتن. أوكي. كان هذي. الرقم جيراني. أي خلاص كتيك توك إنه ردام زيان. الدنيا تيك توك دام سيتي فيت. فيسبوك خلاص كتيك توك إنه ردام زياني سه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دفتن عندي كيسنو. وان كينيا سانغودا invite شيري سانغودا ها أكمل جمّتشون جدّو هنا على أديم سأرومو باية نمطّولا أكمل جتّنيسن. وعليكم السلام. دفع وليد الدورسة ها أكمل تريبو خالي كتابة تايي قرتني ها نمد إنجل ده دابه وصوني سن دولار خمان بيتين تايجون دولار خمان بيت سبونم مان تيسني في تايي أنكم تكقد فجو تاتي قرتي غاري ده ميسي مالكن كني نام مكا تايي تي نمني خمني تو كشير قدام يوكس جانشير نقوتني مكا تايي تي شيء نمني خمني تو كشير قدا مكا مروتي نمني خمني تو كشير قدا مقا لما مغرساتين نمني خمني توكو شير غودا مقا جويتين نمني خمني توكو شير غودا كما مي كركنم ما يسل الله ما سوسنيفو مقا جالتايتين نمني خمني توكو يسن رابر بان شيري مالكا متي شيري إسلا ورشيري قصتو جيجو ورشيري نتي مليونيو فيديو تنشير قده شيك أبو تأمالك نركتو سجلي أمتا خيتي تجيجا جيجو إسنما أمتا خيساني شيرينجي قصتو جيجو نمني قرو دفق كنا دفق في دي خانا لا بيتاء دولار خما وابتا جيجو سيالي قرتني مي قراقرما تينيا في تقوتو مقا تايتي نما يسين شير نمني خبني توكو غدا يو جان انغوتن مقا جاور محمدين نمني خبني توكو شير غدا يو جان انغوتن سيغل مقا لما مغرساتين نمني خبني توكو شير غدا يو جان انغوتن سيغل مقا مرو دريباتين نمني خبني توكو شير غدا يو جان انغوتن سيغل جرخون غرو لبو خني ماتي جالتو أكا خيافي خيتي جالتو إلمو دونغتو جارتي دونغ همتيرو وسوق أبانيتي سيغلي وري شير غوتن غلطوما شير غورا أما مكا تايتي نمنو خبني توكو دفا شير غورا مكا جاور محمدين نمنو خبني توكو شير غورا إسي ورا شيريو قصتوتو مالا خنا وري شير غوتن غلطوما بر شير أركاتين جرا وان بروتين نسنور دوفا جرا كيسي شير غوتن سو نغرسيسو قبدني هجيدان سبونما خيسن هجين غرسيسو قبدني جوسيل مقا جاور محمدين شيري خمه توكو دبو جچون مقا تايتي شيري خمه توكو دبو جچون مقا جالمروتين شيري خمه توكو دبو جچون مقا جال لما مغرساتين شيري خمه توكو دبو جچون سيغله خون اسنيف سلبين خيستو اوكي مقا جاورين خمني توك يرو دبا هايا ميغا يسلال ها دينغدا وان تكاتي كوي سني دبديتين توري hayyota kana walit dhiibu qabna sheeka abbuta yeroo hunda bakka distiin siyaasaatti bilchaatu tana taa'uggin isiniyuu awwaamaleen dubbaddu siigale awwaamalee manni naaruu jan mee isi yeroodhaaf siyaasaa oromoo tana anumarra laal hoggi sheeka abbuta wilik je dubbiin sun wilikuma taatini turtini bulti malee siigale wilikuma taati jechu so amma
maqoota hayyoota kanaatiin hanga isin sheer gootan isin eegaatiin jira jechuudha sigale nama bar hidhaa bahee osoon dalagaan qabne osoon gartee akka xiyyaa fi xeetitti gartee qansiraa faranjiitiif arabaan dalaganne sigale doolaara kumaan sigale siyaasa jechuun laal siyaasa isin barsiisu jiranii bara hayyoonni siyaasan hijaa fi wantiin qabduu jechuu isin barsiisu jiranii bar osoo beeytani namni jara kanarra wal qeeqa way jira wanni isaan irra wal qeeqan gartee haadha manaa wal jalaa fudhatanii qabeenya wal jalaa haataniiti faayidaa ummataati lakki karaa kana yaana lakki karaa kana yaanu lakki karaa kana yaana irra wal lolanii jechuudha sigale so saniifu arra sigale isin ammoo sheeringi maallaqatti hin baafne sheeringi gartee wanni itti hin baafne sagalee ummata keessan ka biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dubbachuu deemna mee namni humni tokko maqaa guutuuta kanaatiin sheer godha isiniin jennee isin kadhachaa jirra jechuudha bataam sheemno sigale kunga waan baay'ee nama gaddisiisu isin eegaatiin jira sigale isin eegaatiin jira sheer godhaa dafaa maqaa hayyoota kanaatiin maqaa guutuuta kanaatiin group irratti erga sheer godha invite godha saniifu ani sinimaafin daamala ani sinumaafin daam ani sinumaafin daam ani sinumattini ay ziz godi gaabo maqaa taayyeetiin maqaa jaaltaayyeetiin kumni tokko maqaa jawweetiin kumni tokko maqaa lammaa magarsaatiin kumni tokko maqaa gartee marroo dirribaatiin kumni tokko hayyoonni kun sheerii kun tokko isin irraa dhaba sigale haya maqaa caaluuti sitti daballa kumni tokko kumshan isin goonaaw eega isin kuma afur diddan sigale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maqaa shaytaanaati maaltu sheer godho maqaa namichaatiin sheerin godhanii san shaytaanni maqaa isaa yaamu maqaa sallee yaamu hayyee amma gara sagantaan dhufeefittiin deemaa duraan dursuudhaan irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu isin gartee akkumaan isin injeessan sheer invite godhaa sagalee ummata keenyaa tahaa gartee qabsoon daandii qabattee jirti duraan dursuudhaan mi alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale alhamdulillahi rabbil alamin qawwarra dheengadda wal dura dhaabbatu arra rabbi wajji dhaabe qawwarra dheengadda wal dhuqaasu arra wajji dhuqaasisiise qawwarra dheengadda wal qottisu arra waliin qottisiise sigale mee dura alhamdulillahi rabbil alamin jaa sigale tadhumaati ummata keenya buqqaati ummata keenya itti deebinaa jechuudha sigale waan information biyya keessa jiru waan na dhaqqabe an isiniin gaha isin ammoo itti dalaguun irratti hojjechuun sigale isinirra jirti jechuudha ummata keenya dhumaati baay'ee turre deemaa jira maaliif akka irra deemu jiru maaliif akka godhamaa jiru hundaa'u isiniif himaa jechuudha ittiin deebamaas hayyoota keenya dheengadda viidiyoo tiyarra dubbadheetiin ture taayyee jaawar marroo lammaa dhiibnee waliif fiduu qabna ati jaawar dhiibuu dandeessu dhiibi ati marroo dhiibuu dandeessu dhiibi ati lammaa dhiibuu dandeessu dhiibnee bakka takka waliif finna ilkeen takka jirtuutu waaciniinaan isiniin jee ture hin turre hin bulle arra gootichi dheengadda mana hidhaatii be kaifiifuu bineensaan dalagarraa ariham bineensa ilmaan isaa fuudhee dirra gannaq osoon ilmaan kiyya kanaan dirra galfadhan jee kitaaba leencaa kitaaba gootaa kitaaba obboleessasaa sigale kitaaba obboleessasaa kumaan bitatee kitaabni jaawar namoonni gariin seenaa isaa akka tabee maarree isaa akka tabee maal keessa dabarreeti arra gartee sadarkaa tana geenye historii oromooti jechuudha
وهي أرومو برسيسو جرا جنريشن أرومو برسيسو جرا سيقالي وان غاري تكوغي دليد بدو دليدوس الرجالة نما خينياني بيتني wanni nu balleesse wanni akka ilmaan keenyallee seenaa gaarii nurraan dhaalle durirraa qabee Itoophiyaarraa nuti dhaalle gaarii dalayne qofa himanna malee badduu dalayne himnu jechuudha. Anjaawarirraa maaliin baradhe sigale ammallee tonaafufu kabajaanin isa gaafadha maaliin irraa baradhe waan dalage joollummarraa kaasee hanga uleen isa tumanitti hanga amalasatti hanga inni rakkisaa ture hanga inni maal turetti silaa nama garii taate annama kanaati maarreedha joolleen araarsuu ture maarreen ture kan namni na jaalataa maalre godhaami tirkishoo seenaa gartee ifaarsuu ibbeessisuu if wanta godhuu qofa barreessaa jechuudha. Jaawar dhugatti seenaa Oromoo qofa zoon hin taane seenaa Itoophiyaatu jijjiire jechuudha. Faranjiin amma yoo durug gaangistara turtee nama jeesuu turtee maal turtee qaceelte waan dur kana kan tokkon dhooysine barreessiti jechuudha faranjoonni kun. Wanni itti ilmaan isaanii waa hedduu irraa baratan. Sigale keenya immoo maal baranne badii gootonni keenya dalagammee eenyu tokko barreessime naayime. Gootonni dilli arra profaayila godhannee yaanu kun badii mataa isaanii qabanii bar. Meeni beeytaati. Yoon amma gootichi kee tokko akkana dalagee kana dalaguu ture Oromoo wallolchiisuu ture Oromoo rashansiisuu ture jeeyaan seenaa isaa ta dhugaata lafa jirtu an katabe qiyaamaat taama akkami goota keenyaan akkana jetta maaliif gaaruma malee injifannuma inni godhe malee eessatti injifatame eessa moohame akkamitti injifachuu dadhabe Oromoon akkamitti aangoo dhufuu dadhabde wallahi yeroo duraatiif gaa sigale hangaan beeku keessa namni gartee waan keessa dabre lafa kaaye Jaawar Mahammadi kun gartee kan irraa barachuu kun kanaafi atillee irraa barachuu qabnu sigale amma namni dheengadda zinaa godhaa ture arrayoo sheekate waan dheengadda godhaa ture san dhiiseeti sheekummaa irraa qofa barreeffata jechuudha amala akkasii qabna dheengadda akkas keessaan ture dheengadda hashiishaan aarsuu ture farshoon dhuguu ture namaan ajjeesuu ture namaan kana godhuu ture namaan waliin naquu ture sigale arra garuu sadarkaa tanaan jira way barataa ban namni kawaan san keessa jiruu jira bar kabakka ati khalee turte arra jiruu jira bar sigale saniifu namni yeroo duraatiif seenaa isaa jalarraa kaasee osoon hin dhooysin osoon garteerran diddibin osoon if hin faarsin seenaa isaa jimaa qamahee injooy godhee waan godhuu ture hunda hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabeessi ari'etti sigale hanga qaadhimaa isaa tan biraa waraabeessi ari'etti nuu lafa kaaye yeroo duraatiif Jaawar Mahammadi jechuudha. Mee kitaabolee Oromoo dubbisaa gootota kanarraa katabaman hunda Waaqorraa katabamee jira, Waaqoo guuturraa katabamee jira, Jaarraa Abbaa Gadarraa katabamee jira, Mul'is Gadarraa katabamee jira, gartee Baharoo Tumsarraa katabamee jira. Sigale amma Baharoo Tumsaa faan akkamitti kanatti bakka injifannuma isaanii malee isaanuma faarsuu malee isaanuma dhaaduu malee barrakkina kanaa qabanii dadhabina kanaa abaluu ni qabaatu amma faranjii wanni nu caalteen tanaan siinje hogganoonni isaanii kun Reegan dadhabina kanaa qaba Abrahaam Lincoln dadhabina kanaa qaba cimina kanaa qaba generationni kun ammoo dadhabina isaanii sanirraa waa barateeti cimina isaanii san fudhatee itti biyyaan ijaaru jira itti Ameerikaan ijaaru jira so kitaaba kana $100 miti $1 sigale osoo qabaatte 10,000 bituun sigale nuutu nama wanni beeyni male rakkoon qabu jechu amma kitaabuma mee furoddu kitaabuma Abiyyi barreesse kitaabuma Abiyyi barreessu ture ida'amuu tana faarsee maal ta'e akkana jii bar yoo kitaaba ida'amuu san teessee dubbifte bar imimmaan kana akka nama quraana qara'u jirutti imimmaan kun sirraan citanii meena michi ku wanni inni lafa dalagu jiruu fi wanni inni kitaaba irra barreesse tokko sigale yeroo hunda kitaaba barreessan ozoon hin taane kijiba barreesse yoo jenne amma warri madura waa barreessu ture kitaaba barreessan ozoon hin jenne kijiba barreeffachuu turanii kijiba barreessuu turanii yoo jenne afaan guuttadheetiin jaamale tanatti hin qaanfadhu jechuudha sigale namni yeroo duraatiif hin beeytan malee sigale walii qooda kaayuu hin beeynu sigale
amma yooni anjaawar deeggaruu baadde jaawari qooda kaa'uun beeku yooni abiyyi deeggaruu baadde abiyyi qooda kaa'u lammaa qooda kaa'u taayyee marroodha sigalee hoggajara kanaaf qooda kaa'u na bira hin jirtu jechuudha negatiivuma isaanii dubbachuu malee akkasii miti sigalee akkasitti injifachuu hin dandeessu dhugaa namni qabuus lafa kaa'e badii namni qabuus kaa'e hayyoonninis akkamma barreessu jirtan kanatti jaawari irraa baradha badii balleessaa turtan oromoo waliin naqaa turtan gosaan qoodaa turtan amantiin wali qoofaa turtan sigalee hundaa'uu barreessaa wayirraa barannaa bar hay mee takka hoogganoota gartee rakkinni oromoon muslimni gartee biyya san bulchuu hin danda'u if keessa jammalee isaanii kitaaba irraa barreesse gartee hayyoonni keenya gurguddoon irra guddaan isaanii beek rakkoon amantii tana wanni itti ol bahuu dadhaban amantii tana beekadhu nama barreesse gartee dhugaa san gabburuisee sigalee waaqo wanni jibbameef jaarraa wanni jibbameef jaawarku wanni inni jibbamu jiruuf waan maqaa Muhammad ta'e dhugaa jirtu namni hawaasa barreesse ni gartani hin jiru faaruu harka dhooyisisu way jechisisu kanaafuu irra deebuudhaan jaawar Muhammad galatoomi taayilleen kitaaba kana doolaara xumaa miti xuma 10 illee bitachuuf xeetiif caalchifnee si galatoonfannaa baay'ee takkanaa galatoomii jechuudha kun firaaf gammachuudha warroottan gartee oromoo diinne oromoo baas maal goone oromoon girrisa jee oromoon gartee gana harkaa isan feetu jaawarilleen harkaa isan fedhu warra je'eef gartee edama nafar shoo keessa kukkufaniiti wasaasaanichi guuraa bulan jansi galee hugii dubbiin sun announcementi'n sun hugii deemtu mana farshoo keessa kukkufaniiti wasaasaanida gartee ichi guuraa turanii janii sigalee kun gartee oromoof injifannoodha diinaaf kufaatiidha jechuudha so amma gara sagantaa kiyyaatiin dabra akkuma beekamu dhumaatiin sirkaa dodola adaabaa harargee jimma sigalee hundaa'u walgeesseeti gartee oromiyaa guutuu gujii boorana wallagga walloo hundaa'u shawaa lixaa shawaa hundaa'u afran walgeessee du'aatiin deemaa jirti yaa ummata keenya waan takkaan isin hubachiise irra deebi'e yeroo hunda xiyyeeffannaan keenya sirnicha ta'uu qaba namicha ta'uu qaba mee waan takkaan isin yaadachiise amma dura gabbaheeti waa'ee jimmarraa dubbachuu ture dulloonni gartee ifiifuu jireenya siituu gartee paaswordii wallaalte asirra yaateeti tadhiiraatiif tadhalallee jimma bakka mbuutu waa'ee jimmaatti dhiisi waa'ee jimmaa maal si gashe jechaa turanii jechuudha ergamtoota ani keessaan beekaayin waan kanan dhageeffatinaa isiniin jechuu ture sigale wanni namichi kun barbaadu akka nuti jimma arsiid amma laalmee walgahii jaawartan osoon harargeen jirtu wallaggi jiru maarreen jiru arsii qofaatu isa deeggaraa janichi oofuu barbaadan sigale wanni isaan barbaadan tanaa tokkummaa oromoo tana addaan dhiibu harcaasuudha jechuudha akka nuti gartee jimmaatu namicha kana faarsa jimma jennee gandummaadhaan walirra duulluu fi waan kana godhu jiranii itti aansuudhaan amma information biyyaa dhufee jira haarayni ani mataa xiyyaaf eegaan information san arkadde bakka irraa dhufe dawwalee mirkaneeffadheetiin jira joollee raayyaa ittisaa hanga milishaan baatutti waan godhaa jirtan tana maaliif waraabdanii maaliif rikoordi gootanii jeetiin gaafadde afaan kiyya nuti ajajamnee godhu jirra yoo isa akkas godhuu baatte siitu kas ta'a jennee teenya oolchina jenneeti godhu jirra garuu seenaa faateessu oromoo waan sirni kun ta'e harraa barattu namni kun gartee sirni kun akka gartee bakka takkaatti dammaqan wanni kun hundinuu oromoo dammeessiti oromoo dammeessuuf godhamaa ajaniiti irra guddaan nama gartee wanni dalagamaa jiruu fi wanni haasawamaa jiru wal gargarii ijaniiti ichirra afaan isaaniitiin namaan dubbiseen qaba alhamdulillah ya rabbil teknolojii lafa guuteeti
وانا كانت تجنن غند كانت تجنن دب هوغسمت دايتايجو هوغسمت دايتايجو ajaja gubbarra qallichi gaddabarse ani sinimeetin jira namichi gana bineensa madaay millaaciisaa qofaan jiraata joolleen amma nama fixaa jirtu tun joolleen amma tarkaanfii fudhachaa jirtu tun ilmaan keenya ifi qabu qabna amma walgahii halgadda taani wanni isaa murteessan an yooniin asirraa ka'e ayyoonin kuti dilli kun isin nyaataa beekadhaa jeediitti qaadiree fi warra jeneraalotaa fi warra hanga milishaan baatutti sodaachisaa jiran no sigale karakkoo qabu isa malee karakkoo qabu hoogganticha malee warri jala kana agartee garaaf jecha waa gootu sigale akka inni haga dhumatti isaa wajji lolan barbaadaa jechuudha kana dhabsiisuun irra dalaguun anaafi sirra jirti sigale kijiba isaa saaxiluun irra dalaguun anaafi sirra jirti nuti hangartee irraa rakkoo qabnu sirnicha abbaa sirnichaati malee ergamtootarraa miskiina godhini gootaa jedhanii goosisanirraa rakkoo takkan qabnu raayyaan ittisaa obboleeyyan keenya haadiroonni obboleeyyan keenya sigale miskiinonni gartee ifiifuu osoon qawwee tanaanuu deemuu hin dandeenye gartee qawwee lafarra harkisaa deeman sun obboleeyyan keenya obboleeyyan keessan hanga dandeeysanitti sigale hanga dandeeysanitti harkarraa furodha haga dandeeysanitti isaan seef godhuuf isaan jalaa milisuuf ni dhabne manaa dhabne ni hungarre jettanii akka gartee obboleeyyan keessan kana karoorri bineensichaa kun bakka hin geenye godhuudhaaf seef godhaa deemuun barbaachisaadha jechuudha sigale raayyaan ittisaa ifiifuu nyaateetu garaan qabu maal komattarra ajaja fudhatee deemu jira poolisiin oromiyaa ifiifuu nyaatee garaan qabu maal komatta miskiinuma akka xiyyaa fi xeetiiti sigale shurraaba tokko jijjiirrachuuf waggaa tokko deeman shurraabni irra cicciteeti hirphisaa eegaa ala ba'ee booda miila raayyaan ittisaa kan ati gartu kanama gubbaa dhaabbatu kun kophee sibira dhaabbateen baafatu miilli isaa waan sagaraa keessaa fuudhan fakkaataa jechuudha irratti ajaa'iba kophee jijjiirratuun qabu sigale kophee jijjiirratuun qabu shurraaba jijjiirratuun qabu huccuu jijjiirratuun qabu sigale kana gubbaan ajanyi gartee yooniif inni godhuu baate ajaja shanee qabda ajaja jaawar qabda ilaalcha taayyee janimma kaabinee meeqaatu dalagaa dhabee mana tattaa'u jira abbootiin ilmaanii qansiraa dalagu jira jechuudha sigale saniifuu ilaalcha kana qabda je'anii gartee waan irra duulaniif waan ajajame san godhaa jira jechuudha osoon garaan isan jaalatin osoon inni boohu sigale obboleessi isaa ajjeesaa jira jechuudha gara jabinni raayyaa ittisaa ozoon hin taane milishaa obboleeyyan keenya ozoon hin taane ijoollee qaadiree obboleeyyan keenya qaallicha bineensa rabbiin oromorra kaayisanii jechuudha oromoon hundi wanni hubatu qabdi gubbarraa hanga jalatti gartee telefoonaan taa'ee eegaa jechuudha viidiyoodhaan puruufii naa fidaa jaanii jechuudha sigale namni dhumurra lubbuu fi baafachuudhaaf waan hin goone hin qabu jechuudha walii hubachuu qabnaa jechuudha sigale ummanni keenya kana hubatee sigale raayyaa ittisaatiif dahoo ta'u hanga dandayametti sigale tokkummaadhaan gartee raayyaa ittisaa kana haammachuu jalaa bitachuu fannoo maaliif loluu dadhabde ummanni amaaraa bar raayyaa ittisaa dubrumatti ichi gadhiise korneelli qaadhima qaba jeneraalli qaadhima qaba ijoolleen deemtee qawwee dhoyituun qaadhima qaba ijoolleen asii biisiidha enjooy godhu jirti hanga dandeessetti fannoon socho'aa jirti jechuudha adeeroo dippiloomaasii baradha jibbaadhaan injifachuun hin danda'amu sigale fiqqaba wanni namichi barbaadu tana isiniif dhufna
isin goonu maarri hin ja'amu sigale inni tana barbaada nama haga dhumaa isaa wajjin dhaabbatu barbaada jechuudha sigale saniifu warri kun joolleen tun dirqamtee godhaa jirti dirqamtee haadha firra dhuhaasaa jirti abbaa firra dhuhaasaa jirti haajilani akkana malee na jalatti hin bulan haa qalbiin cabtu je'ee namni karoora kana natsaa irmijjaa jee jaawar kitaaba sabbarreessee jiraame natsaa irmijjaa san namni karoora qopheessee raayyaa ittisaati milishaadha poolisii oromiyaati no qaallicha kanaa qopheeffatee sigale qaallicha kanaa qopheeffatee fuulleeffannaan keenya qaallicha kana irratti jechuudha inni amma inni manaa magaartee gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu amma oofaa inni laal Itoophiyaa caccabsee namni hundi akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanitti isaa sagadanii akka jiraatan barbaada goota kiyya jedhanii akka gartee jala gajjaan barbaada waan takkaan dhaamaaf generation amma kana jaartiinuu jaarsaan gootan jettu sigale jaartiinuu jaarsaan gootan jettu jechuudha zamana addunyaan guutuun xiinxalaa taate kanatti zamana addunyaan guutuun goota taate kanatti harreen hundi goota taate kanatti inni gartee zamana gartee nugusummaan rakkistee mana manatti namni walii hiree kanatti inni nugusaan tahajee rakkachuu jira jechuudha hin danda'amtu ummata kana yoo lafarraa fitti malee yoo generation waggaa 20tu waan kiyya kana hubata kan jettu san eeggattee generation san irratti gartee nugusummaa ta'e fe'atte malee wallahi generation amma ka federalizimii dhandhame ka bilisummaan itti urgooyte sigale ka ifiin bulchuu bare ka faarfamuu bare ka suufa uffatee hoggana jedhanii nama dura taa'uu bare kana sigale gabroonfachuun kanaan nugusa naan ja'a yoo jette harka kee kana dumuceessitee yoo gurra kanattiif dhiibde irra seenaa dubbiin tun na seenurra harka kana yoo dumuceessitee na dhiibde as gurra kana na seenaa sigale maanaan ayatoota kana akkuma kun gurra kanan seennetti dubbiin teetiis waluma fixanii wal barbadeessan malee naman seentu jedhu haza wassalaam jaarab haza wassalaam kulli shay'in min al-ilmi jaan الديوس من القد سيقله ديوسني ولا لان دتبان سيقله وان هنا هو من هواجج افان الرموتي سيقله سنيفو خن ديوسني غرتي وان غرتي اما نمني الرخوتي ابو جارتين جارسان غبروم تون سينجي خنا ولا كمين سيقول بر نمني ولد دهاتو الدنيا تنرا جارسا جارتي ميقا قلا وجيجي سيقله أكلتي وجيسو أمة خنام سلابر قوتما قولي خنو أبو أمة خنام جارتينو جارسان نقصخي يقوتخي ينجتو أما تي أوليدان غرتيك أويدان ماريدان غرتي نقصان جيسيسا سرنا كناتين جارة موتما متاخي جاتين جارة دجتي تتافتشو ديسي sigale tattaafachuu si jaartii mana wajji khireeffatanii ciciisanu jaartiinu jaarsan gootan jettu jechuudha zamana ilmoon abbaan gootan jettu jechuudha abaabaa daadii abbaa kiyya jettee tuma bira kutti malee goota adeeroo jechu kun bara qaalii namni mai baree jira namni baree jira saniifu generation ammaa kana goota jechisiisuu hin dandeessu nugus jechulle nugus ticha keenya jaani akka gartee Haile Sillaasee sagadan sanit namaan na sagada jette sigale teetu maarasaa san fixatanii sigale nuti gartee qawween teenya abadan rasaa san fixattu jechu qawween oromoo ibeeytanii afur fuunee jira sigale afur fuunee jira ammallee shanillee kanu hayyaman sheekoti itti gaafachaa jirra qawween teenya halkanii guyyaa rasaasan fixattu huggiituun dhalte taantu ulfaa huggii kun jalaa duute haantu fuudha sigale qawween oromoo yeroo hunda rasaasan fixattu sigale sumaan rasaasa fixatee biraa deema warri duralleen akkanuma rasaasa fixatanii qutanii sigale akkanuma rasaasa fixatanii qutanii
سوسنيفو أورمو وني بيخو قبو أورمو وني والهبجيسو قبو ركن السرنا الراهمالي نموت الرا نانو الرا بك إدو دلوتا وردي نمميدو جروخون ألات الراهميتي إدو تنرى نموني سفار سنجرات شو مالجيسا الرغد نما غندومان قبصف في الدي warra gandummaan dammaysitee hiji yoggiin isinitti himu ittuma dhufu jirtanii yoo ajjeeses gujjaaf janiin yoo buqqaasee gujjaaf janiin yoo diigee gujjaaf janiin yoo maraatee qullaa fiigees gujjaaf janiin namni akka isaan jiru kana maaltu haza wal gandummaa jaan aramne nama gandummaan gartee qabsoo fiddee gandummaa keessaa baasuun dandeessu maaliif seenaan beeku sigalee آداب سفو رومو يسبرين جرتو آداب سفوني نمو مخنا سيناني نمو مخنا غونيني نمو مخنا بقى خنا بيرتي هيسي غرتي دي خنا مبلچي سيتي بديو شيدا ولت سما قران فتته دويدي سيچتي اچ دوتا مالي خونين بلچاتو جچ خنا مال غوت اسمت ديفتيتي تتاتو خيسا فدته تنتاني غلبن نيتي خرق ابسوتي تفوفتاي خرق ابسوتي تفوفتاي أورمون وني هو بتشو قبو يا دانا ناسي خناي نما توك خنما في تجاجرو هيوني اللي نسني هما نيو كاركو قبو نيو غرتي چنقي نما خاجرو نيو كموتما متا إسا جارچو بربادو سيغله هيوني غوتو لفخاجر نيجو نموني چاسا مسكيني ارغمتي ilman guddifattu rakkoo ifiifu rakkoo keessa jirti rakkoo kami qabdi saniifu ummanni keenya dammaqu qaba jechuudha amma sheekoti muslimaata nama maal godhu jira nama miliyeena 112 Dubai mana bitateen beekan amma sheekoti isin gootota keenya jettanii profile irra kaayattanii haatan tan wanni afaan isii qabe wanni sagalee ummataa ta'uu dhoor sigale wanni khootu eebisi uggiyya abiyyi jeen shimallis itti erge khootu adafa du'aayi godha uggiyani wanni du'aayin qeebalamne tana godhaa oltu harka ol qabde hudduun isii mada cuftisi maanoo tuttu isisee fixe jechuudha maalif inni beek muslima jaalateeti miti oromoon bar kiristaanummaa rakkoon qabu oromoon muslimummaa rakkoon qabu rakkoon teenya bar sirna inni kawaan gartee namni sheeko amma uggii muslima bira dhaqe akka waan sheekotii tana uggii fi qabe sheekotii tana laayisena khenne sigale uggii tana fi qabe waan akka kiristaanitti aareetti fakkeessee dhiyeessa adeero muslimni waan arkati qabsoo saatiin arkati malee waa takka waan namichi kun kenneef hin qabu waa takka waan namichi kun kenneef hin qabu tana hubadda muslimaaf wanni jijjiirame jirti ammasgiinni najjaashii su yoo jaarame arraba khiyyarraa rifeensa buqqisa amma dura amal lama duraan isiniin jeebar hanga ammaa jaarame mee dubbumati yatana jala deemaa caljaa sigale wallahi billahi ittuma dhufta amma deengadda waa'ee taayyeetii fi waa'ee lammaatii fi waa'ee marroo waa'ee jaawaraaseetiin ture taayyeen kitaaba bitate amma lammaa fi marroo qofaan naafee jechuun numa eeydan tanaas tamma sheekotii tanaas ittuma dhufuu teessan sigale sheekotiin masqaa taatee jirti qabrii maallaqaa taatee jirti sigale waa takka tanarraa gartee sheekotii manzaraa tan sheekotii manzaraa wayin arraa jeeni tanarraa waa eeguu jechuun gartee dhagarraa quncee eeggachuu jechuudha billaacharraa damma yookaan aanan eeggachuu jechuudha sheekotii osoon Aksum barattoota dhibbaa fi waa huccuu mulqattanii guntuta lulaanu garsiisaa qorumsa fudhattan malee abadan jaanii osoon arihanii jira hafuurri tokkorraan bayin osoon miskiina muslimarra manni diigamaa jiru bar sheekha jechuun imaama jechuun abbaa
بر نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيجانا ديمي بود شيكوتي جلاي عجيب عالم جلاي عجيب ماليف جا سيقال عالم غراتي متي عالم دغاتي عالم علمي قبو سيقال عالم علمي قبو جا خنا جلاي عجيب سيقال هنك خنا إرجمان كينياو كسين نورامي ما إسي أمة مسلماتي سجلت هاتو أرك أمة مسلمات إثيوبيا غيزم دم لوس أنجلس فاتو تويتي قباتي مالف هرك لوس أنجلس قرتي تناوي الرخاية ميتي دا الراس إنكايني أنت تقول إسي لوس أنجلس فات سجلتها فلسطين فات سجلتها تيجي مالف إمي خنا بيجي وجولتين دفوها لما بيجي ولدين دفني ما شاء الله جتي قرار الديريسيتي سجلت نمني سيدرو أسياو نمني سيدرو غياو تكون جروج سيقال إما بيجي ولنتوين الرد كارودا نمني سيدرو بوستي قول نمني سيدرو مال قول هنجرو جاجو سنيفو تنمالي في نسني خاسي أما نموت غرين أركا غرتي إيغا نميتش خردو في أمانتين تينيا مار أديرو أمانتين تينيا مليليكي دبامسي سندن دي تيجل مليليك ديسي أوروبان قدون تنغافا غرتي اتخاتي حاجة أمت أمريكان قدون كيسي جرانو تون غافا لفاقاتي دبامسي سندن دي إفيف چچبتي غتتيسي أركا خنتي ربي تيسا أمانتين تينيا مسلمني وان أركتك أبسوساتين أركتي ملي واتك كوان سرنخون الرافي دي تكا سيقالي انكب دوجج دقواخي تنا شيكوتا بانكي سيقالي شيكوتا بانكي تماليتون شيكوتا ربي تيمتي سنيفو شيكوتا غرتي جولي أقسمين سينجي سبو جولي أقسم سن سيقالي سنيفو شيكوتا غرتي سغلين تينيتو سبونا غوتوتا مارو أمة جيما خبوكو جروخنا رايا أمة خنان تينيتو لوس أنجلس أباراي سو خنا هندا والله بالله أني جتي سانيو غباسا يتن وان مالك إيسان بيجي على غورو جرن ماشينا غورغودا إيسين بيتن سان هندا وان إيسان اتغورو جرن كان إيسين أمة مسكينة بشانين باسا جتني بيتني بيتني ماشينا سنوندم بكجروي بيتني مي مسكينة خميف بشام باسا جرا ماشين نمان إسنا كسيت دابتني مالك بوفتني بيتنسل رغوا ولدتي هو يمني مالي وجياون اندندم تنافير ريفو جا أكا جاوري رغوا بريفادا رغوا أمبولا سيقال يودو يدن اللينو ما بريفادا دويني جتني سيقال جئي وانين انغرتي خطابة جاور فكينيا في ديف بدي دران دلقاتو ريفي تلچا امت تجرو هنداو بريسي لفقاي وارا برچوك امنا وانين انجوف تناجج بقى إسانو مفارسو إسانو مهي جيجو شيخ خينيا مار خينيا جيجو وإني أمتا سغلينتو أمتا خنا تايو غرتي بنينسا وجي خنا زرفا جيجو سو خنا هندو واني في ديف أرثوذكسي جبيتي متون شيكوتي في كابو جروف وري درويني خنو جروف كن أبيجي تركي دكي صلاة ساوي بيتني تركي يوجي دكني صلاة بر طيب أردوغان سلا شرادا اتديهات تجافتي أبيجي مسلم بيه نمشي وانتي خن نمشي مان عربي مريت كن ابن الزعاد ابن داود كن أبي أهم مسلم بخوجي دبي ده كيسني صلاة جرانا وسمو دون قبنا الله خن تكادي كتيم بيني قرآن خن دران بيهم أبان في سنو التحيات وخن كتتاو سنجلا أكا شيطان نبي أركتك جنو بايت عسنجل جا التحيات تاون سيقول نمني وندبر مسلم خنو غافر ده بفيت أنما إني برا صلاة ريفتين نايم خريستان هاي سكونو يجي يا سو سهنيفو أبولي سولال سيشا ودو جرا واني نيجرتي مسلماته كريستانا ميدو جنجرتو أكوما مسجدا نجاشي خن جارو داف مالا وغوراني حاجة أمتي دبيني سا بكتك أبام تنبيغا
saniin gabbahee isinit dubbadhe yoo masgiinni sun jaarame jira haga ammaa jaarame wanni itti gartee namichi ajajaan duraa sun khara wallooti dhufe sun mufti wanni itti ari'ame masgiida kana jaaruu dide janiitimi Abrahaam Tufaa dhufe ijaare hin jaaramu beekaa sossobuutti kennan ani niin beeka sirriitti hin beekaa deeru sigale sheekoti immoo kam godha waa maanootu isisanii jiranii jechuudha ichiin ergaa beekadhaa jaan sigale poostiin godhan so saniifu obboleeyso awwannin isiniin juu wannin isin kadhadhu wanni inni gartee muslimaa tolee kiristaana miidhe hin jirtu jechuudha arra mirga kanne arra dubbachuu dandeenye maal mirga adeeroo qabsoo qeeroo fi qarree dimsaachin sammaaliisan joollee ashiite isin dura qaa jettee dhumte san joollee sanii fidee jechuudha sigale joollee sanii fidee jechuudha seenaan rirminyaatu jaan sigale saniifu wanni namni keenya hubachuu qabu tanaa jechuudha inni akkasii waliin naqee jiraachuu barbaada jechuudha waliin naqee jiraachuu barbaada ummanni keenya dammaqaa sigale abbaan gadaa osoo Oromoo irratti manni diigamu gabbahee Oromoo wajjin gaddin miskiina Oromootiin gaddin abbaa gadaa keeti sheeyitichi osoon ati masgiidni sirratti diigamu jiru ilmaan 10 wajji ala darbamu jirtu ilmaan 20 wajji jaartii 4 wajji alatti ari'amaa jirtu sigale sheeyitichi gabbee sagalee siin tahin sheekha keeti sigale sheekha keeti qeensiin osoo ati dhumaa jirtu sigale osoo ati caphaa jirtu osoo ati boohaa jirtu osoo ati gudeedamaa jirtu gidirfamaa jirtu saamamaa jirtu ilmoon tee fuula duratti rashanamaa jirtu qeensiin gabbahee sagalee siin ta'in qeensii keeti sigale san murtee isaan isin jechuudha ummanni keenya dammaysuu qabnaa warri lafa qabee namicha kanaan taa'u jiru warra kanaa jechuudha warri lafa qabee namicha kanaan taa'u jiru warra kanaa jechuudha kadeen gadda Jawaar Mohammad afaan isaati meesh abbootiin amantiitiif abbootiin gadaa gabbahaati duumatana balaaleffadhaa jee kadhatee daddabee jechuudha wallaaleetii miti bar walla afaan siyaasaatiin isinitti himu jira bannamne isiniin galu malee afaan siyaasaatiin isinitti himu jira bannamne jarri bitamee jira warri ati sheekha kiyyeetu abbaa gadaa kiyyeetu qeensii kiyyeetu hayyuu kiyya maarree kiyyeetu bitamee jira jechuu sitti himu jira bannamne sigale if dhaqqabi sitti himu jira bannamne sigale saniifu osoon ummata kanarra diigamu osoon ummanni kun akka rakkachaa jiru sigale hay mee baay'atuma khamiin gaafiin nattaati baranne aan bar konfiisinte mee baay'atuma khami Itoophiyaa doolaarri khufee gaafa isaan aangoo qabatan doolaarri qarshii 26 27 28 ture guyyaa asii arguu turre guyyaa 28 ta'e way arra maalla inni guddata jennee gammaduu turre kana doolaara 50 yoo nama tokko ergite namni quufee enjoy godhe wallahi doolaara 50 qofa yoo nama ergite arra doolaara 50 mi dhibba yoo nama ergite guyyaa lama sadi booda durusi dawalee yaabo sigale sinje ha jireenya kana qaalee keessatti gaafa ilmaan kana horiidari jettee dhuftee manarra diitu qorqorroo takka nama bitachuu hin danda'u bulkeeta tokko namni bitachuu hin danda'u sigale amma numaatu qarshiin 10 qarshiin 20 faa waa takka hin bittu jaan akkuma waraqaa darbite sigale hay namni duursa horiidarii dura horiidarii tana ban nama jiraateetu
horiidarii tana waan bibbireedduu tana bashannana waan bibbireedduu tana bashannana bar nama jiraateetu bar bakka ililli bireedduu keessa deemaa bar nama jiraatee bar beeta mangistii bireedduu keessatti wal filee wal filchiisa fataa bar sigale ummata nagee dhorkee bar namichi kun ummataan ani afirraa na buusaa rabbi sodaadhaa jechaa jira bar dura kam godhe nagee isin dhorke boochanii awwaallattanii usanii tetteeysanii jechuudha hay ni tetteeysanii jee gibira isinit dabalee jechuudha gibiraas liqeeyfattanii biyyaala dawwaltanii kana maala qabuu fi dachii gurguratu firraa kafaltanii tetteeysanii jechuudha hay saba ummanni mallee hiriiran ba'u jee aareeti ammaas maal godhe ajjeesu fideewu lafaa kaa firraa na buusaa rabbi sodaadhaa jechuu jira tiyyaa aangoo gadhiisuun natti ulfaatte wanni nimi ooyti please rabbi sodaadhaa lafaa kaa firraa na buusa isiniin jechuu jira kaa lafaa na buusaa jechuu jira maal eeydanii why you waiting for isiniin jechaa jira nagaa isin dhorke hin kaatan jireenya isin qaaleyse hin kaatan mana isin irra diiga hin kaatan amma isiniin gatagaa egaa ka'uu diddan jeeti isin fixu jira zigal susaniifu itti dalagaasa jira jechuu namichi rabbi sodaadhaa kaana buusaa jechuu jira amma oduun takka takka akka bahaa jirtutti Tiraampi biran naafeeraa jeeti sigale yaa Tiraampi annama gartee Tiraampi jalaa dubbachuu dideeti imbaasiichi Ameerikaa san dhaqee dippiloomaasota kana walitti qabate ani nama gartee noobilii badhaafame nama guddaa addunyaati rabbi sodaadhaa ichi dhaqeetiin footoo ka'uu fedha Tiraampi fawwachi inni silaawu siyaasaan isaa footumame siyaasaa suuraa sigale ichi dhaqeetiin footoo ka'uu fedha rabbi sodaadhaati inauguration yookaan kahuu Tiraampi tanarran na afeeraa jeeti Ameerikaan jalaa diddee Hayilamaariyaam afeerte yani maaliif Hayilamaariyaam afeerte yoo Hayilamaariyaam afeertellee nama nagayaan gadhiisee biyya Itoophiyaa san seef godhe jechuudha nama aangoo gadhiise sigale hiikaan isii tan nama if caala aangoo isaatii caala maallaqa akkasitti wayyaanee wajji dabbuu ifatu san caala Itoophiyaan seef biititi yatahu qabdi jee sigale aangoo gadhiisee jechuudha Hayilamaariyaam yoo afeeramellee namni dura deeggaru anaa jechuudha nama akkasiiti jechuudha namicha dheengadda addunyaan guutuun xayyaaraa fardaa makiinaa miilaan dooniin barbaadduutu arra gartee inviteeshina yookaan waraqaa afeerraa takka ichirraan dhufa baay'ata kiyya baaseetiin dhufa sigale baay'ata kiyya baaseetiin dhufa rabbii jaanaa afeeraa achuma dhufeeti footoo ji'ee gartee kadhateerraa dhabee jechuudha nama dheengadda addunyaan tun guutuun goota beektu Soomaaliyaan qoqqeen sun harka kennisiifte Soomaaliyaa bar masoromasan jirti bar mootummaa Soomaaliyaa waraanni isaa eegu dippiloomaasiin fuula keessa isa tumte madfii diidamii takka dhukaase Soomaaliyaa dheengadda akka sheeyxaana fuula guure yoo Hassan Sheek namni bira jeellee fuula guure haadiree meeqa sababa saniin biyya are nagaya buusii asirraa utaaltee ma biyya biroo keessa gartee nunnaqin jennaan dalaga raari akkamitti gartee haro wanta afaan dubbatta nugusa afaan dubbatta warra dheengadda isa dhiichisee lafa dhiitee huuy je'ee girgirii kaayee baharri diimaan dhufe yaa rabbi galatoomii malee maaltu naa hafe gaa huuy je'ee gartee abbichuu waan jee hojii jijjiira abbichuu waan jee mitirkishoo adeero abbichuu jechuun aaktara bara screenerra khatabatu sanii nama duubaa taphachiisa warra duubaa taphachiisu san hunda cabsee if duubaa fixeeti sigale harree if qofa if intarrisee taa'u jira harree yoo ba'aar katteerra feete qofa sii deemtiin malee yaadu sigale xiinxaluu hojjechuun dalagaasiitii miti jechuudha nyaachuu baachuu qofa harree gaafa qaniin ga'e du'uu qofa sigale kana intarriseeti dippiloomaasiin abbichuu waan inni jee wanni inni jee immoo hojii jijjiiramti sigale arrani dhaamota ganda keenya kana hin dhaamu
abbichuun akkana abbichuun maali mitirkishoodha abbichuu baamalaati amma ziiznu godha amma bahara diimaa fida waan jeemma hujji jijjiira haya maan jijjiirin fannoon maammoo ajee maammoo sigale maammoo wayyaanee bar nurraa eegalii bar nummoo bar isaan moo'ee si fakkaatte hayyoota meeqa jajjabaa meeqa sigale khaduubaan tarrisee tattaa'u moo'ee bar wayyaan beeyta akkasi arra arkite jeeti yaada nama Soomaaliyaan harka kennisiifte nama Keeniyaan funyaan itti ol qabatte jechu so yeroo biitti kana taatee jirtu tana keessatti nugusummaa barbaada yeroo gandii guutuun addunyaan guutuun isa balaaleeffattetti afeerraa Ameerikaa guddoo tanarraa barbaada Ameerikaan duraanuu wanni Itoophiyaa barbaadduuf ergachuuf akkan ergamne ta'ee jira maaltu ganaa isa barbaada that's it game is over jechu taphni dhumate jechu sigale saniifu waan hin haasee kana hunda amala namicha kanin isin hime kana hunda ajjechaa deemaa jirtu tana hunda gibira ummata keenyarra fe'ame hunda sigale gibira ummata keenyarra fe'ame hunda akkitti isin mo'uu dandeessan awwajawwee ta'e akkitti isin mo'uu dandeessan akkitti isin injifachuu dandeessan maali akkitti isin injifachuu dandeessan tokkummaa keessanii yoo tokkummaan qaban yoo waliin dhageeffan yoo hayyoota keetirra dhiibbaan goon yoo gartee waan warri paartii teetii siinjee jala ceetee Oromoo gartee Oromoo radduulte hayyoo Oromoo radduulte beekaa Oromoo radduulte aktiivistii Oromoo radduulte sigale game is over jechuudha tokkummaa qofa kan baasu sabaa sablammii wajji jaawar kaleena gammachiisi rabbi umrii isaa dheerisu baal Oromoon baalagee miti jesigale kan sababi roo maqaan taane yaabtu jecha sanii cinaafne jechi dhiiraa sanii cinaafne ammoo osoo dhala amaaraa kan isin wajji bashannantan kana isin jalaa guurra jenne yaa kijibtoota warra amaarreen bulchu maarreen ati eenyu gangalchaa bulta amaara gangalchaa bulta yaa qalbi sigale الديوس من الحدث يا عربني قوّوان الكن ديبا بلوغ متاجا كنا مقبّي أفان رموتي نكنا يجو قوّوان الكن جنجل جابلو وان الكن ديبا بلو كنا مقبّي نشوف كويتي أكنا جي الرب ساجا سيجي إدبر أكغرتي مسلمة خابا زيارة بوليزي هدو أمارا زيارة بوليتي غنم غبين نوتي ساني وجه توكوميتي سينجا كيجيبان ورّوما أمارا غرتي بلالي فتوتو أمارا وجاريرو أماري أبولي ينكين يلي وجي برني وجي قدني وجي دلني ربيتو إثيوبيا غرتي وجي نؤوم يلي قبسونا ماري كيسن جر أورومونيس كيسن جر يلي تفين تباتين أغر ريجيجو ولودان دينا موهتني جد الكين تبكتك جرتو واجنين يسنين سيقل نمني سنر أمارة جالة تنجر ورما أمارة ميدير التربة سرنا مارة نرفضو ديم سرنا ميتر كشو سرنيخ أما نرجرو خنو سرنا كم سيقل سرنا كم سرنيخ نربا دايو الدنيا رنجرا آخرا داينين غرّي الدنيا هنگا غرّي خانت سينا في تنغرّي راواني داگيني سرنا خانا ربداني جرا سرنا هاد دورتي سني الموت جيزم سيقل سرنا هاد دورتي سني الموت جيزم سرنا هاد دورتي
abbaa manaa dura jaartii gudeedan abbaa duratti ilmoo gudeedan ilmoo dhiiraa sanuu dhala zoon hin taane sigale waan guutuu amataaf namni qotate fuudhanii ibiddatti kaan manaati kadhattuus dalagattuus kuulii godhattuus gartee ilmaan kanarra jaarratti amma manni keekun fokkataadha hoggi mootiin asiin ba'u mana kana arkuun barbaadu jedhanii dhufanii mana kee kana diigan sirni kanarra badaani jira mana diigan san bar liqii fuudhiitii waan itti diinanuu kafalii siin jedhanii kana tinarraan diiginaa jettee boochu diiganiiti sigale kana tinarraan diiginaa jettee boochu diiganiiti waan itti diine as kenni jedhanii milishaan si cafa qabar sirni kanarra badaani jira an takka dhagahilleen beeku sigale dhagahilleen beeku arkilleen beeku takka sirna dhufee mana namarra diigu Awurooppaa footoo laalee Google irratti taa'ee YouTube irratti Awurooppaa tana laalee Awurooppaan tun bar fooyyetti akkatti hin bareedne bar sigale fooyyetti akkatti hin bareedne mee baay'atuma gartee magaalaa dila diigu jiru tanaan baasu eeysi jira baay'annummaan manuma dila kanaan jaaru ispaaltii karaan godhu eeysi jira sigale yoga akka waraana isin hin beeyneen isinitti as baasa jeeyani yoo isin aangooti jala buluu baattan gaafa ayyaana sa warri afaan amaara beeku ginaayimu waraana isin hin beeyne kan takka isin hin dhagahinin isini gabbaasaa jeeyan sigale kan takka isin gartaniin beey waraana ummata injifate takka hin garrin taankii fi baankii ummata injifate takka hin garrin adeero taankii waraana xixiqqaa ati yaaftu kana dhiisi niikuleeraan ummata injifachuu dadhabde Ameerikaan guddoon tun Afgaanistaan san mo'uu dadhabde Raashiyaan guddoon sun Afgaanistaan tana mo'uu dadhabde yeroo hunda revolution mo'uun ni ulfaatti sigale himmootu sidhiisii warra niikuleera qabu mo'uu dadhabde maaliin godhaan si dheereessaa Hamaas Israa'el akkasitti marsite boolla keessatti akkasitti nyaata dhugaatii irraa murtee ibiddatti buusaa turte hosteejii yookaan ummata isaanii gartee butame nama tokko baafachuu dadhabde jechuudha humna wanni dhufaan jirtu arra nagayaan taanaan kun ijoollee san boollaa yaasanii fidu jiranii jechuudha nagayaan harka kennitee farramte niin dhabamsiisa akkanaan godha nyaatanyahuun Israa'el harka kennatee nagaya fudhate nyaatanyahuun Itoophiyaa hoo hadhiiga malee hin jiraan sunoo dhiiroo yoo marka kennatee takkaa kara qabri takkaa kara biyya baqaa kutaa sa'aatiin lakkaawamaa jiraay sigale saniifu nama ummata muuhe rabbiin warasiifamte abbaa fedhe sidhiisi wayyaaneen baankii fi taankii fi gartee tixa guddoo akkasii qabdu sunu ummata muuhuu hin dandeenye ummata muuhuu hin dandeenye si Finfinnee qofa harkaa qabu kana dhiise saniifu wanni tan hunda isiniin jeef ummata lammii biroo deengaddaas Amaara isinumaa bilisoomsee bar Oromoon bar itti gaafatamummaa qabdanii bar namni hundi bar isinirra wallolu jira isinirra wallolu jira bar namni hundi sigale saniifu awwannin isininju wannin isin kadhadhu obboleeyyan kiyya hundi keeysanu wanni godhuu qabna tokkummaa keenya jabeeffachuu sabaa sablammii wajjin hojjechuu dursa hayyoonni keenya dhaamsamaayyii kaniin isinii dhaam hayyoonni keenya hulaa cufattanii wal gangalchitanii wal cafaytanii wal arrabsitanii waan takkarra walii galtanii gabbaatanii eenyu firoonfachuu qabnarrattis walii galtanii maalirra firoonfachuu qabna diinagdeerra immoo dippiloomaasiirra immoo
maal irratti ka firoonfachuu qabdu hunda adda baafattee eega walii galtee booda gabbaatee fira kee asiyaan mattaa jechuudha. Qabsoon kophaa xumura harkattee takkallee hin jirtu jechuudha. Kun Sheek Abbutaati. Nagaan jiraadhu. Yeroo itti aantu inshallah hanga walii jechaa nutti tanuma sheer walii godha.